Nageenya keessan badhaadhaa jecha harri guyyaan roobii turee ganamarraa kaasee maal tokko nama mudate ganama gabaan deemu hojii mana keessaa xumureedhee karoorfadheen ture. Achiin booda viidiyoo kana jaallatan laayikii godha warri haaraa taatan sabiskiraabii gochuutiin waliin tura viidiyoo baay'ee gabaabduudha. Isaan booda mana keessatti kusukkusamuu otoon hojii kana sana hidhuu isaati shanii walakkaatti gabaan deeme waan bituu deemeefis immoo akkasumarratti hin binne sababni isaa namni gara bajaajiifti akkasumallee gara gaariitti gabaa keessaa naabbaasu hin jiru achitti dadhabe waanuma xiqqoo wayii kunoo bitadheetiin achi ol deebi'ee yeroon ol deebi'u isaati walakkaatti hin deebi'ee galee jennaan isaatiitti misaan abbaa warra isaatiitti misaa dhufanii sayyuu waltajjiirra jiru waltajjiirratti isaatiin darbinaan. Qixaaxeedha kan jedhuu fiigicharra jiru. Achiin booda anamma gam isaan hojjennee reefan gabaatii galaa jira. Lafamoo waaqanna fudhatamoo akkaman ta'amoo maal gochuun qaba. Bakka kana baay'ee natti ho'ee na cannaqee yaadni natti jira. Aduu keessa gabaa keessa hiidaa meeqa keessan galee mushkilaa guddaa keessan galee siniin jaharra. Achii booda bakka kanatti xiqqoo gadi taa'ee fixarraa gafee ofitti afarsee viidiyoo shoortii godhee keessaatii kukkuteera sinittis akka hin dheeranne. Ishuman xiqqoo bitii kana baadhee dhufuuf qubni narraa ciccituuf harganii du'ee waan meeqa ta'eetiin bajaaji bira qaqqabee as ga'ee achii booda taa'etti yaade maal gochuun qaba misaa maalan godha. Achituma yaaduu bishaan buufadhee bishaan dhugittarii qalbiyyoo natti deebi'ee yaadni wayinaa dhufateenyaa kan jedhu simmatti yaade achii bishaan koofus godhee kaa'ee. Uffata koo jijjiirra dhishiitii keessa galee gara kushiinaa seene kun waanuma xiqqoo sanan bitee dhufe achii booda maal gochuun qabaa sa'aatiin natti ga'ee yoo dhufee mana tureen eeggatu otoo hojiidha ta'e lamma tokko daqiiqaa dabarsee deeme rakkoo miti kun immoo waltajjii waan ta'eef sa'aatiitti ba'anii sa'aatiitti deebi'uu qabu wayini balachuu. Achiin booda waan salaaxaa kanaaf ta'u babbaasee san booda bishaan ho'isee waanuma hojjechuuf qayyuu beekan jiru san booda guwaantii harkatti godhadhee. Laayikii godhamee jaallattan laayikii godha. Achiin booda guwaantii harkatti godhadhee maaltu naa dhufee paastaa tinaa veejiteebiliidhaan hojjechuu fi sanatu daqiiqaa muraasa keessatti naa dhumatee naa hidhee baay'ee tokko jaarjaaree viidiyoo immoo ispiidirra kaa'eera. Asii bishaan ho'aa jira asitti immoo goommana maramaa yookaan immoo xiqil goommanii kukkutii haaluma argitan isa booda bishaanitti naqee zafazzafee asitti immoo bishaan immoo daanfee. Danfii paastaatti naqee jira paastaan bishaachaa jirti as kanatti immoo kaarotii nafa laaxirraa godhee qola isaa irraa laaxee waan jiru yeroo jiru waan hojjetan naman dhawuu fayyaa fi waajiraan naane wanti hundumtuu salphaadha garuu baay'ee tokko nama cinqa waan jiru kana san booda haala kanaatiin kaarotiis akkasitti laat godhee amma kana bakka kanatti immoo shunkurtii na barbaachisa paastaa veejiteebilii yookaan immoo paastaa ba'attaakiltii ta'edhaan sana. Abbaan barbaade waan barbaadetti dabalee hojjetachuutii danda'ani garuu bakka kanatti kana fayyadamee paastaa sana hojjechuu barbaadu shunkurtii akkasumallee goommana maramaa yookaan immoo xiqil goommanii qaaraa akkasuma roosmarii isaan kana maal akkanitti dabale sumaan ilaaltanii xiqqooma tokkodhaaf feelechuudhaan fa'eetu isa booda paastaan bishaatee tamasgeen otoo ibsaan bareedatee salphina guddaa salphina furdaa. Achiin booda shunkurtii akkasuma kaarotii akkasumallee goommana maramaa sana walitti qullitti godhee qaaraas kukkutee roosmerii fireeshiin qabu gogaa isaan qabas asitti dabalee akkan jarjaree hojjedheeyyuu miti immoo baay'ee mi'aawa. Isa booda ispaayisii yookaan qimameen ani fayyadame tandoorii fi akkasumallee kaarotii paawudarii ashabuuf zayitii qofaadha waan biraa ispaayisii baay'ee gochuu hin barbaanne. Achi as deebi'ee immoo bakka kanatti shunkurtii akkasuma salaaxaa timaatimii akkasuma kaarotii isaan kan walitti dabalee akka salaaxaa wayis immoo hojjedhe. Isa booda akkasittiin erga xumuree irra keessatti immoo xiqqoo ishee goommana maramaa haala kanaatiin irra keessatti immoo kun immoo biyya arabaa warri jirtan ni beektanii intinaa jedhama maqaa isaa summaaq jedhama kun summaaq jedhama salaaxaatti nyaatama. Xiqqootu jira iyyuu shanatti godhee amma kana salaaxaa shaboo wantoota itti barbaachisan loomii waan tokko itti daddabalee walitti miiksii godhe egaa abbaa warraa dhufanii dafanii caammaa daddarbatanii ol galuuf gadi ba'uun tokkuma ta'een siniin jedha gadhumaatti otoo argitanii guutiin misaan irratti dhiisee deemi. Kana mannaa to'aftee ta'een jedhan immoo bilbila manatti dhiisanii deemu bilbila fudhatanii seenaniidhaanii bakka sana bilbilitti masuusii bilbilicha qabee dhufe malee immoo kan misaa nyaatiin dhumarre maa jufee kan jedhu keessa kootti hamadhee komadhee. Achiin booda biddeen koo bakka kanatti qopheessee waanan qabu firiijii keessaa shiroo fi goommana wayinan qaba sana ho'isee paastittiis asumarraanis immoo salaaxaa sana sirra kakkaa'e fiidee kunuu as teebileerra kaa'e
itti dhiyaanne yaa waaqayyo nagaan ishitee waan foon keenyaaf ta'us eebbisii qulleessinuuf kenna ameen jenne jalqabni achiin booda abbaa warraa nama gurgurshuu jaallatanii animmoo rakkistu amala meeqan qaba nyaata kanarratti akkasittiin nyaachuu jalqabni haa eebbifamuudha isinis immoo yookiin hojjedhaa yookiin immoo koottaatiin nyaadhaa namni waan qabuun gabaabaa waanuma qabaniini kuni baay'ee tokko sa'aatiin natti ga'e waaqayyo baay'eetii daqiiqaa 15 natti fudhatee natti fakkaatu kuni isa booda haala kanaatiin nyaachuutti jalqabne jechuudha qo'amma na biratti dhiiseetii sookka tumas kana jiru walumaa galasaatti oolmaa koo guyyaadhaarraa gimmaasha kana fakkaataa jechuudha achi kee immoo viidiyoon daqiiqaa yookaan sa'aatii muraasa dura isinii gadhiise kun gurshaa irratti wal ilaalan hin barbaadu si gurshaan hin barbaadu si gurshi gurshaan immoo dafeetu nama quubsaan immoo xiqqoo ishee quufnaan cinqimee kan qaba isa booddee akkasitti